فولونا دي بفتمالي ربي جدي فولونا دي بسين انجت dhaggeeffadha waan an dubartoota diduuf hin beektanis ani waan an dubartoota irraa dheessuuf hin beektan haati faate dubartoota jibbitiin an jettan yeroo kamiinuyyuu akkasin miidhamtan hin fedhu miidhaa keessan hin fedhu ginammoo hiriyaa dubaraa godhachuun fedhu hiriyaan dubaraa rabbiif akka rabbiitiif jira bahee jira malee hiriyaan dubaraa yoo tana sila akka hiriyaa dubaraatiif du'ee qarbee jira sanii jecha hiriyaa dubaraan fedhu ammallee usuma isaan isiirraa waa eeggadhuun hiriyaan dubaraa waan irraan geessu rabbii jedhiitii haadha faate foolonaa deebistu malee naan jette habiibti tiyya fooloo sii deebisaa dhaba haa dhabanii kana dhabda okee ishiin jedhee fooloo deebiseefi yaa rabbi shuutii san balleessiti hirta bichaa naan hin jedhin qoya kunooti kales aniif ibsaan geemii waliin taphanna ibsaa jala teettee koomentii kana barreessiti argite ibsaa jala teettee jechuudha deengatti mabarraa kadhattee rabbii jedhi fooloo naa deebisi jette rabbii jedhi fooloo naa deebisi akka malee si jaaladha ni du'a akka malee siif du'a fooloo naa deebisi jette na kadhattee fooloo deebiseefi indoo miisenjera kiyyaanuu dura haay naan jettee arti miisenjera illee naa deebisi miisenjera kiyyee bedoo dhaatte namni tokko eega waa si gaafate eega si dubbise dirqama nama si jaaladha sin kabajaa sin jedhe tokko kabajuun sirratti dirqama ani akka akkasiin filadha ani ilma namaatti dhiyaachuun fedhu addunyaa tanatti irratti ani ilma namaatti dhiyaachuun fedhu kophaa kan koon fedhu garuu maaliif ree nama kanarraa yoo irraa fagaatte illee hin dandeettu dhufanii sirrii qatan fooloo deebiseefi dheengadduma karaa keessaatiin dubbisee dheengadduma tiktokii wannoo isaan itti barreesse kalees maal jettee ibsaa jala teettee barreessiti dura giiftii isii taphachiisaa ture namittiin tu wallahi billaahi namittii galata beektuu miti wallahi torbee takka guyyaa takka moo akkam dhuftee onnee dhibba tanan lama naa kennite moo sadii naa kennite I don't know guyyaa takka yaadadha jettee barreessite ibsaan barreeffama sanii kolfinaan maal jette namittiin na dhiiftu hin dubbisinii ilaaliituma usii jetteen wayye fo'ee koqaalee kiyya argitanii saati masan warri waa shutu godhee na erge laaleetu maali qoy sheersii godha tiktok isii keessa laaleetu maani gadi qabee fooloo kiyyarraa kaafadhee yabbise ammoo jechuudha dhabdee yaani dhabee bilookiin godhu dhiisii yeroon gubinii laal bilookiilleen godhu ammoo laal ni dhufti boru ammallee dhufu dhabdu boru ni dhufti asirraa irratti ni argitan gastii ol galchee laal kiiloo dhibbarra sii kaayee sii qormaatuudha ta'anii dhufti eegaan argitan waan dubartii an diduuf jechuudha haa dhuftu gastii irra ol galchee haasofsiisaa waan isin haasoftu argitan nin gaafadha akka waan quban qabneeti gaafadha eegaa isin hundi taatu mana laalaa annama yuunivarsiitii baratee xumuree waggaa 28 lafa bulee waggaa 28 baratee yuunivarsiitii biyyaatii waggaa 28 baratee yuunivarsiitii kushiinaa koheetiitti waggaa 10 baratee yuunivarsiitii kaayiroo keessa waggaa 2 ture gaafan jedhu namni na amanu hin jiru itti muddi wallahi itti mudda maaliif jennaan annama tokko yoo garaan nama dhiyaabadha an akkuma ofii garuu garaan nama dhiyaadhu akkasuma nama madaala alhamdulillah bar rabbiin kee hunna eegaa bar akkuma namatti dhiyaadhu san akkasumatti nama madaalallee akkuma namatti dhiyaadhu san akka bara feetiin nama obboleettii tiya bar obboleettii tiya waliin nama amma waan ajaa'ibaa wayii jechuudha Oromoon tun gowwaadha adda takka jiran rabbi jira dhiifama naa godhaati waan anan taane Oromoon tun gowwaa waan anan taane jechuudha ana bicha qaroon mageeffadha abbaan eedduu ufiin doonnan jedhu gisaa jechuudha ammaa dhufaa jenne maal godhe isinitti fakkaate Oromoon gowwaadha jechuu kiyya
shamarran Oromootuun jechuudha fuula boottoo fakkaatu kana fuula boottii fakkaatu kana jechuudha. Wayya lubbuu anaa dhufu. Fuula boottoo fakkaatu kana fuula boottii fakkaatu kana filtariin alla bayaa chaalenjii hojjedha nuun jedhan jedhanii fuula gingilchaa daakuu onnoo gingilchan xeefiin gingilchan fakkaatu kana fuudhanii asirra uffiyaasan. Deemtanii dura fagdanii kana qonconcaan keessaa yaaftanii. Deemaatee kana bukurii fuula kanarra kanniin isin guute kanniin jechuudha kanniin irra bukurii kanniin irra isin guute kanniin argitanii. Haara faateen gargariin fuulli isii dhiirumaayyuu wayya wallaahi. Ay maal isa dhiisa maal taatan? Dirqama fuula kan kee normaali asirra fiduu barbaaddaa miti. Deemiiti maal gosa fakkaate? Waan gosa dhageeffadhu. Yoo manatti hojjechuu hin dandeenye gabaa irraa biti. Loomiidhaa fi sukkaara walitti naqi danfisi. Shiiraa furdaa isaa hojjedhu. Shiiraa furdaa isaa hojjedhuuti. Guyyatti marraa lama deebisi fuula kan kee kana irratti jechuudha macaq godhi ofirraa guuri. Yookaan deemaa saaloonii dhaqaate sirriitti ofirraa qulqulleessa. Hay faateen gariin faatii fuula Facebook irratti luka Facebook irratti poostii godhe tokko fakkaata fuulli maali inni rabbeelaati fuulli tokko goon akkasi. Fiqiriin barnama keessa tabalaasha'ee gara fuulaa kan ol garagalee fuula irratti ammoo shidhnaa uttee ta'ee achirra isin hafe. Mushkilaadha bar fiqiriin kunillee bar. Haara fuula orjinaaliidhaan ol baana jettanii appitaayitiin nu cuftanii wallaahi namma appitaayitiin na cufame. Fuula orjinaalii ol baana. Fuula orjinaalii ol bahurra kan qababiiti dura deemiiti keessaa yaasii koot. Bukurii keessaa yaasii koot dura deemi. Hay kormammaa fakkaataa bar yoo laalteef nyetti kunoo kanniin kallachi kun faati jechuudha kunniin. Lubbiitii maal taate sareetii. Qulqulleessii kamaali qulqulleessii koottu saamunaan hin jiru. Qulqulleessii diqqoo isii hin jiraa miti. Waaddee wanna jechadhiiti. Kaameraan orjinaalli bareeduma ta'e ofitti amanamummaan bareeduma ta'e qoboota akkasii san olii yaasinaa kamaan taatan rabbi jedhaa hin corroo baabar. Amaarri muudii nu qabatti. Amarra nama akkuma taate waati dibatan isaan bar wannumaa dhiira kenna kana iyyuu booji'anii maali bettani. Kiingeenaa dhufu. Yaa viitaamin C faa dibadhaa galgala osoo rafin viitaamin C faa dibadhaa viitaamin C faati bareeda fuula. Hay. Fuula jettanii kana qabbuudaa fardaa fakkaatu ol yaaftanii filtara kaameraa orjinaaliidha jettanii. Fuula takkaa viitaaminii hin qabne corroba. Rakkannee bar. Miicaa deemaati asirra filtarii illee fayyadamuu dhabdan. Asirra filtarii illee fayyadamuu baattan deemaati gara keessaati miicaa viitaamin C fayyadama bukaara fayyadama fuula keessan irratti jechuudha. Hay maal taatan sila waa irraa duutanii bar fuulli nama garii faati waan biyya keessatti akkana gaggaragalee waggaa tokko ture achi ol ka'e fakkaataa bar waan mixiin otortortee keessaa yaade fakkaata. Ammallee gizee kushiinaa keessa hojjettan gizee zayitii hojjettan zayitii sana osoo hin dhiqatin ala gatiin bahina. Ammallee gizee shunkurtii distii keessa waa hojjettan akkana itti gatiin jedhina. Shunkurtii irraa ol jedha akkanatti. Hay fayyaa qabdanii. Anamma fuuluma kiyya kana jechuudha fuuluma kiyya kana qaama filtarii qabu kana jechuudha. Gurraacha turre jira fuula kiyya jechuudha gurraacha qabu. Waa meeqaan miiccan. Ammallee saamunaan tokko ta'e haadha bitee galee tokko. Saamuna sanii sanii agarsiisa hundi keessanuu fayyadama. Qolaa isin agarsiisa. Isin waliin rakkadha yaaniin ta'u. Waye bullok ya nak. Isa kana fayyadama aku no.
Kun amma kireemii isaati. Isani widdiidha jechuudha. Ambirri biyya kana 400 bite 420 bite. Isa kana fayyadama. Kireemii qaba, saamunaa qaba. Isa kana fayyadama bareeda. Fuulaaf sirriitti bareeda. Rakkanne bar. Fuula coqorsa fakkaatu kana fuudhanii fidanii. Wala halo. Gowwan maali dhayanii maali ufi kolfaa.